Bilbila keessan qofa fayyadamtanii AI fayyadamuudha yookiin immoo ChatGPT fayyadamuudhaan akkamitti viidiyoo akka kanaa biroodkaastii daa'immaniin akkamitti akka hojjettanan isin agarsiisa. Nageenya koo kabaja lafeetti isiniif haa ta'u jaalatamu kabajamuu maatii YouTube channel furtuu app. Kunoo viidiyoo akka argaa jirtanii kana akkamitti akka hojjennuun isin agarsiisa. Fakkeenyaaf dhimma kana kan inni dhugaa isaa mul'atuu fi yaalii hedduu taasisne kana kallattumaan ChatGPT fayyadamnee akkasumas viidiyoo isaa yookiin immoo viidiyoo isaa YouTube irraa fayyadamnee akka hojjennuun isin agarsiisa. Jalqaba irratti viidiyoo isaa gara YouTube dhaqnee ilaallaa jechuudha. Viidiyoo keessaa fudhachuu barbaanne kanaan booda suuraa nama kanaa iskiriinshuutii godhanna. Suura bakka kanaan iskiriinshuutii godhee jechuudha. Bakka kanaa iskiriinshuutii suura godhannee suura iskiriinshuutii godhanne sana gara AI yookiin immoo gara ChatGPT geessuudhaan gara viidiyootti gara daa'immaniitti jijjiirraa jechuudha. Iskiriinshuutii godhannee kallattumaan iskiriinshuutii godhanneen booda gara ChatGPT dhaan browserii yookiin kiroomii bilbila keessa jiru kamillee seentanii chatgpt.com jettanii barreessitanii gara keessaa seentu sign in gootanii seentu jechuudha. Google keessa fayyadamtanii login edda gootaniin booda gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentan akkaawuntii yoo barbaadan continue with Google kan jedhu kanarra kilikii godhattanii gara akkaawuntii isaa login edda gootaniin booda edda seentaniin booda bakka kanatti bakka itti waa barreessan ask anything iddoo kanatti mallattoo pilaasii tuqaa mallattoo pilaasii jira mallattoo pilaasii irra kilikii gootanii suura barbaadan sana yookiin suura sana fudhattu jechuudha. Mallattoo pilaasii irra gaafa isin tuqaastan add photo kan jedhutu jira. Bakka add photo kan jedhu kana irra kilikii goonee gara footoo keenyaa yookiin gara galaarii keenyaa deemnee footoo fudhannee dhufna jechuudha. Footoo fudhee dhufe jechuudha. Footoo erga fudhannee dhufneen booda waan jalatti barreessuu qabdaniin tokkoon isaan isitti na hordofaa jechuudha. Qalbiin irra deddeebi'aati sirriitti suura fudhannee erga as deebineen booda suura keenyarra kilikii goonee suura fudhannee as deebineen booda jala isaarratti jala footoo yookiin immoo waan footoo finne sana jala irratti create professional best short of this character jennee barreessina jechuudha. Nama kana gara professionalitti akka inni nuuf geeddaruuf jechuudha. Waan jiru irraa balleessee jechuudha. Kanaan booda jala isaatti barreeffama inni barreessaa jiru kana yookiin immoo ani paste irratti gochaa jiru kana isin jalatti barreeffattu jechuudha. Jalatti barreeffattu. Kana kanatti create professional head shot of this character for like jennee barreessina. Kana gaafa isin barreessitan barreessinee gaafa nutti ergine ofuma isaatii generate nuu godha jechuudha. Yeroo muraasaaf generate started jedhee eeggadhu process irra jira jedha. Process image jedhee jira jechuudha. Kana kanatti generate nuu godhee jira jechuudha. Nama professional ta'e kana suura waaqoo irraa generate nuu godhee jira. Ammallee itti deebinee daa'immanitti deebisuudhaaf jala isaa kanatti barreeffama as jalatti barreeffamaan itti himna jechuudha. Ask anything iddoo kana jala isaatti gidduu gaabbiin ooftanii create baby version of the character 2 years old jennee barreessina jechuudha. Daa'ima waggaa 2 kan taatu baby version kan qabu create naa godhi jenneeti itti ergina jechuudha. Bakka kanatti akkana namni paste godhu sin immoo barreessitu jechuudha. Create the baby version of this character 2 years old kan jedhu kana barreessina. Kana barreessitanii kanaan booda okay jennaa yookiin immoo itti ergitu jechuudha. Akkuma itti ergitaniin generate image jedhee ammas illee nu eega jechuudha. Yeroo muraasaaf nu eega. Generate nuun jedha jechuudha. Akkuma itti ergitaniin itti erginee get started jedhee getting started jedhee process image jedhee akka kanatti nu eegsisee kanaan booda akka kanatti nu baasa jechuudha. Yeroo muraasa isin tursiisaa eeguu qabdu jechuudha. Kanaan booda suura daa'imaa kan qabu generate nu godhe jechuudha. Kanallee barbaanne ammas downloading jala isaa jira. Download irra qumaan cuqaasne download image kan jedhu download bilbila keenyatti godhachuu dandeenya jechuudha. Sadaffaa irratti amma immoo step sadaffaatu nu hafe. Step sadaffaa irratti nuti goonu amma immoo akka inni studio keessatti daa'ima kana generate nu godhuu fi studio keessatti akka inni generate nu godhuu fi ammallee barreeffamaan itti himna jechuudha. Barreeffama an amma paste gochaa jiru kana isin immoo ni barreessitu jechuudha. Jala isaatti barreessitu. Suura kan barbaadan kan ofii keessanii kan nama biraa kan nama beekamoo biraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Let the baby be on the baby broadcast show 16 accept ratio jennaan jechuudha. Ratio YouTube dhaaf waan barbaadee fi ratio 16:9 naa hojjedhu jenneeni isin yoo TikTok dhaaf barbaadan garuu 9:16 gootu jechuudha. Bakka ratio isaa kana qofa wal jijjiirtu jechuudha. Iddoo kanatti barreessitanii bakka ratio kan barbaadan ratio isin tole yookiin immoo kan barbaadan irra keessaniin booda kanaan booda ammallee okay jettuuni okay jenneen booda getting started allee ammallee amma yeroo muraasaaf in processing image jedha. Yeroo muraasaan booda kireetii nu godhee istiidiyoo keessa kaa'ee nuuf fida jechuudha.
Kana hundumaa AI'dhaan kun akkuma argitan jenereetii ta'ee jira jechuudha. Argitanii jenereetii ta'ee jira. Amma viidiyoo suuraa kana daawunloodii godhannee gara viidiyootti jijjiiruu qofaadha jechuudha. Isallee akkamitti akka jijjiiruun isinitti agarsiisa. Suura kana bakka daawunloodii jala isaa jirtu kana irra kilikii gootanii bilbila keessanitti daawunloodii godhattu. Daawunloodii edda godhattanii yookiin edda seefii godhattaniin booda kompiitaraan isinitti agarsiisaa jira. Bilbilaanis ni danda'ama jechuudha akka naa mijatuuf kompiitara fayyadame malee. Bakka kiroomoo yookiin biroozarii bakka sarchii hidhattanii bakka sarchii irratti HEYGN jettanii hygiene jettanii barreessitu. hygiene.com jettanii gaafa isin barreessitan HEYGEN.com jettanii barreessitu jechuudha. Gaafa isin barreessanii sarchii gootan fuula kana isinii fidaa jechuudha. AI video generator jedhee fidaa. Kana irraa kan barbaadan yookiin kan jala kana jiru kanarra cuqaastanii gara fuulduraatti deemuu dandeessu yookiin immoo kan jalqabarra isinii dhufurra kilikii gootu jechuudha. Garuu liinkiinsaa isuma kanaadha jechuudha. Isa kanarra kilikii gootanii gara fuula itti aanutti deemnee waliin jenereetii goonee ilaallaa jechuudha. Kanaan booda irra gaafa isin cuqaastanii gara fuula duraatti isin deemtan kan barbaadan irra cuqaasuu dandeessu isin kan olii kanarra opshinii garaagaraa nuuf fiduu danda'a. Bilbila irrattis ta'e kompiitara irratti. Ana gara kompiitara irratti filannoo garaagaraa nuuf fidaa. Tokko isaarra gaafa cuqaase kanatti gara fuulduraatti nuufa. Nuti ammallee sign up for free kan jedhu kanatti kilikii gootanii firiidhaan sign up gootu. Bilisaan sign up goonaa jechuudha. Firiin sign up edda gooneen booda kunillee Google nu gaafataa. Login with Google kan jedhu kanatti kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan kanatti fuula kana isinii fidaa jechuudha. Fuula kana isinii fidee gaafa jedhee fuula kana isinii fidaa isin waan inni isin barbaachisu isin gaggaafatu tokkoon isaa ni guuttu jechuudha. Maqaa keessan isin gaafachuu danda'a. Waan isin barbaadan waan isin hojjettan isin gaafachuu danda'a. Edda kana gooneen booda photo to video with avatar kan jedhutu jira. Jalqabarra new jedhee jira jechuudha. Kun bakka karsariin jiru kana bakka argaa jirtan kana photo to video with avatar IV jedhee jira. Isarra kilikii goonee gara fuula duraatti deemna. Footoo gara viidiyootti kan jijjiiru jechuu isaati. Isarra kilikii goonee gara fuula duraatti gaafa deemnu kana nuuf fidaa create video kan jettu jala isaatti kilikii gootu. Jala isaa create video kan jettu kilikii gootanii ammallee gara fuulduraatti ceesifattu. Create video irratti kilikii goonee gaaf jenne akka kanatti fuula kana nuuf fidee upload footoo jedha. Footoo kee upload godhadhu yookiin immoo footoo kee fidadhu jedha. Isarra kilikii goonee dhannee footoo keenya fidannaa jechuudha yookiin suuraa bakka kaawwannee fidannaa. Kanneen biroo jala isaa jiru. Isin garuu irra kilikii gootanii suura qopheeffattan sana suura istiidiyoo keetti jenereetii goone. Suuricha irra kilikii goonee gaafa fidannu akka kanatti suuricha naa fidee jira. Amma immoo gubbaa isaarraa upload record audio jedha. Record audio kee upload godhadhu jedha. Audio bakkan amma isin agarsiisan yookiin immoo YouTube irraa record kanan godhin fidee irratti maxxansaa jechuudha. Kan inni dubbataa ture sana jechuudha. Waan inni jechaa ture sanaan fidaa. Isin bakka barbaadanii TikTok irraa bakka barbaadanii fidachuu dandeessu. Kunoo kan bakka kana jiru kanan fidee. Bakka gammadanii instituuko simana kana keessatti nama guddaadha nama kabajamaa hojii keessaniin isin beekamtu. Hirko sibira miira akkamii jira. Kanarraan dhaabee rikaard godheen fidee kana fayyadamee suura isaa fayyadamee akka inni jecha inni nama jechaa jiru kan akka inni jedhuufini jechuudha. Kan inni ani rikaard godhe. Isarra dhunnee nuu fidee jira jechuudha. Kunoo aadiyoo isaa nuu fidee jira. Amma piroosesii gochaa jira. Itti aadii gochuudhaaf piroosesii gochaa jira. Amma inni piroosesii godhee xumurutti yeroo muraasaaf ni eegdu jechuudha obsuu qabdu. Kunoo isa kanaadha. Akka kanatti amma aadiyoo kan jedhu kana jala isaatii iddoo aadiyoo jedhu kanatti kilikii goonee aadiyoo itti aadii goona jechuudha. Aadiyoo itti aadii goonee edda aadii gooneen booda aadiichi isa ta'uu isaa cheekii godhannaa jechuudha. Kun aadiyoon isa kanaadha. Edda aadii gooneen booda jala isaatii jenereetii viidiyoo kan jedhu jala isaa jira. Generate video kan jedhutti kilikii goonee ammallee akka inni generate nuuf godhu taasisna jechuudha. Generate video irratti kilikii goona. Generate video irratti kilikii edda gooneen booda yeroo muraasa eegna jechuudha. Yeroo muraasa in eegdu hanga inni generate isiniif godhee isiniif golabutti eeguu qabdu jechuudha obsaan. Namoonni hedduu waan fayyadamaa waan jiraniif jechuudha. Kun yookiin weebsaayitiin kun kan piroo kan ta'e yookiin immoo maallaqaan kan bitamu kanfaltii isin gaafata. Isin garuu yeroo muraasa firii fayyadamtu imeelii keessan garaagaraa jijjiirtanii yeroo irra deddeebiin fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Akkanatti eddanni hanganni jenereetii nu godhutti eegnee obsumaan edda eenyeen booda ofuma isaatii jenereet godhee walitti maxxansee jechuudha. Kunoo akka kanatti jenereet godhee fidee jira jechuudha. Kunoo kanatti jenereetii godhee jira jechuudha salphaadhumatti. Baay'ee galatoomi. Dhimma kana kan inni dhugaa
kanatti jenereetii nu godhee jira. Yoo barbaanne daawunloodii godhannee iddoo barbaanne irratti maxxanfachuu dandeenya. Akkanatti itti gargaaramaa isin agarsiisuufan hojjedhe viidiyoo kana. Nagaan naa turaa, laayikii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyichi isa kanaadha. Isteeppinis kanumaadha. Waan isin rakkisee fi gaafisiin ta'e koomentii jalatti barreessaa. Viidiyoo biraan qabadhee isiniif dhufa. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarraa. Nagaatti seefi godhaatii itti fayyadamaa. Nagaan naa turaa.